daawwattootaa fi ashamaar kafuune daawwattootaa fi kabajamtoota leensaa mulunaaf faamilii jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo inni nagaa keenya ta'ee eebbifamu har'a maarbeetii keessatti waliin dhufnee jirra jechuudha. Kanaaf har'a qophii guyyaa boru guyyaa sanbataa jechuudha. Boru sanbata waanta ta'eef qophii wayii waan hin qabuuf hojjechuu hin barbaadu jechuudha. Guyyaa boru sanbata qophii sanaaf immoo guyyaa boru hojjechuu hin barbaanne guyyaa har'aa hundumayyuu xumuree buluun barbaada jechuudha. Boru ka'ee isee waldaa koo deemuudha. Na waldaa kootii dhufee qophii sana gaggeessuudha jechuudha. Kana qopheessee buluu barbaadeetan jechuudha. Daawwattoota keenya biifoo kiroonni waxii eessa goonee kaleessa hin binnee nuti. Gambeela keessa jiraan jedha. Viidiyootti na duraara. Maarbeetitti maaliif hojjettaa warri jettan jechuudha. Istoofiin akkatti naan mi'eessu kasalattis nan hojjedha jechuudha. Kasalattis hin hojjetama. Kana kasalattis homan hojjedha. Garuu dafee akkanaa hojjetamuuf hin malee kasalattis ta'e hojjechuu nan danda'a jechuudha. Shunkurtiin bilchaateera. Akkuma argitan kana shunkurtiin koo bilchaatee jira. Kun argitan sirriitti bilcheessee jira jechuudha. Distiin koo immoo shunkurtii keessa murtanii gaditti affantanirra gootu. Isa booda shunkurtiin hin bilchaata jechuudha. Tokkollee hafuuran baafatu erga bilchaatee mukokkee irraa bantuu jechuudha. Isa booda kun zayitii keessatti naqatu jechuudha. Zayitii itti baay'isuu hin barbaanne. Zayitiin isaa ofiifuu booda bilchaatee irra ba'a waan ta'eef itti baay'isuu hin barbaanne jechuudha. Kana nu duukaa bu'aa kunoo abbaan biiftuus immoo morma kutee ba'ee jechuudha. Kana fakkaataan isin jechuu barbaada. Daawwattoota keenya bareeda hundi isaayyuu. Biiftuunis kun waan mana hojjedhu na jala teessee laatte jechuudha. Biifoo tarraaggabe akkamma. Moo tarraaggaban of qo'atan tarraaggaban. Dhugaa kaameeraa teenyu taata. Daawwattoota keenya kana dura akkamitti akkan irraa qulqulleesse isin agarsiisa. Ammoo akkamitti akkan gana xaaxxalu isin agarsiisa jechuudha. Akkamittiin akkan adda baasu billiitii ishii jechuudha. Isin agarsiisa jechuudha. Uy bishaan isaa baay'ee danfe. Warraagabu qabatee jira. Tarraagabu yaa maa baba uddaa dura sirriitti boba'ee jira. Gogaa qabdi. Daankoon gogaa qabdu. Uy nagube bishaan isaa baay'ee dafee biifa. Mucaan koo waan hundumayyuu yeroo hojjedhu dhugaa na jala deemtee laalti jechuudha. Waanuma gaarii barachaa jirti narraa jechuudha. Daawwattoota keenya. Borullee qophii koo sirriitti sir'aataan waraabee isin kan gadhiisa jechuudha. Isi biifuu bakka. Isi kaameeraatti hin mul'ata jira. Qophii koo hunda isaa simbiraan nan ga'a waadaan isinii gala. Waan hin qophaa'eef waan hin qopheesseef garuu amma sarpiraayiziidhaan dubbadhu. Maaliif akkan qopheessaa jiru jechuudha. Hin dubbadhu jechuudha. Isinii galee.
Wih, dabbasaa qabdi baay'ee. Dabbasaa qabdi. Guddoodha baay'ee. Wih, dabbasaa shiyyuu qaqqabuu dide bishaanii. Ulfaata. Bishaanuu keessa seenuu dide. Dabbasaa ishii baay'eedha. Ishiin sun ishiin barana ishiin hin qabdu. Gogaa miti bifoo gogaan isa kanadha. Kuni dabbasaa jedhama. Kunis kun shaakkushuma akkan jedhe ko gogaa. Laakkii gogaa qabdi ishiinis. Hundaanqoon kamillee gogaa qabdi dhugaa. Hin qabdi isheen. Laphatu hin argine yoo ta'u. Ati hin argine kaarraan baasa. Maali nyaachaan turre isin gogaa ishee. Bishaanuu keessa seenuu dide. Beessuma. Keessa seenuu dide dhugaa rabbi. Beessuma. Bishaan ho'isuu barbaada ammas. Alaan ammoo hundaanqoo akkitti qalamuu aarsee akka haaraatti dhufee jira jechuudha. Yeroo sargii akkitti qallee jechuudha. Sargi cidhaa tureeyyuu cidha sanarratti gogaa akkatti kanatti akkatti irraa fuudhamu otoo hin ta'in gogaadhuma shifaanaa dabbasaa ishirraa fuudhama jechuudha. Isinii galee. Garuu akka biyya keenyaatti gogaan isaa nyaatama. Dabbasaan sarraa akkasitti hin badee jechuudha. Gogaan isaa nyaatama jechuudha. Biyya keenyatti hin baduun beektu sinuu warri hin beekne immoo bara. Dhaame. Bilchaatu osoo ta'es maali tarifannaa isa boruutiif yoo. Osoo ta'ee bilchaatu. Barbarree sukkuumeen booda. Dabnee bulchina. Wih, isma. Wih. Ayyuun isa galtee garas galtee Garas galbuutu mataa waliin. mataa dhawachuu dhufte boontuun achi dhaqanii mataa dhaatu mataa dhaachuu dhaqanii dhugaa Ayyuutu mataa dhaa. akkasii mataan boontuu xiqqoo miti Xiqqoo takka mana iyyuu hin geessu. amma keetiin ga'u Moo xiqqoo oli. Amma kooyuun goota. Kan gochaadha. dhugaa Amma kooyuun geessu. Amma koo guddaadha. isa bakka isa Beessuma jabduu danda'an qofa. Gogaa qaba. Foon fudhatee ka'e. Bifa talagamuu dandeessa. Godiin gabbay. Godiin gadi ba'ee jiru. Akkamittiin billiitii ishii beekatti akkam baasus na agarsiisa. Akkamittiin billiitiin akka warri hindaanqoo qaluu hin beekne akka biyyaatti jechuudha. Akka biyya keenyaatti warri hindaanqoo qaluu hin beekne isin agarsiisa jechuudha. Sirriitti na hordofaa. Kana fakkaata. Shunkurtiin keenyas bilchaatee jira. Inni kaleessa si fuulduratti murre. Namni wayii maal jedhe seetanii maal hojiin beektuu ati sarraata waa'ee sarraatanyaa immoo asoftu maal sarraatanyaan keen hojjettu maal sarraatanyaa hidhaa qabdi boo sarraatanyaa namni koo ijoollee wal gargaaruuf malee maqaa akkasiin dhayinaa sunumas immoo jedhee sunumas immoo deebi'ee dubbata akkasiin jedhee qixxeema hojjanna mana kana keessatti sini galee qixxuma hojjannaa jechuudha. Anis hojjettuudhuma
hojjedhee hanga nyaadhu dirasitti jechuudha. Hojjettuudhuma warri araba jirtan warri mana namaa keessa hojjettan isheen isin hojjechiistus hojjettuudhuma. Eessa fidda isin kanfalchi? Hojjettuudhuma isheenis jechuudha. Isin galee. Kanarraan kan hafe immoo warri ati hojiin wallaaltee YouTube kanarratti waan margite waan hojjettu walii dhabdettanii naafa warra sin gubeedhas dhiisaa waan akkasii isin galee. Ani waan akkasii warri kaan immoo dhiifama naa godhaa ijoollee dhugaa waa jecha hin taane na aarsa yeroo tokko jechuudha. Dhiisii hojii kee hojjedhu warri jettan galatooma dhugaa jechuun yeroo tokko dubbachaa darbuun gaariidha jedhanii. Kana fakkaata warri hojiin koo isinitti hin tolle daawwatinaa dhiisaa. Warri immoo garaan keessan qulqulluu waan isin eebbise garaa qulqulluudhaani daawwadhaa. Waa'ee irraa barachuu dandeessu. Isin galee. Amma jaamulunaan xiqqoo hojiidhaaf biizii ta'eef malee sirriitti isin barsiifna waan arginu jechuudha. Dhugaa duratti akkuma hojjennutti itti deemnee hojjenna. Kanaaf qobaaf hojjedha malee mulunaa faana waan baay'ee nurraa barattan isin barsiifne irratti viidiyoo koo darbes dhaqaalaalaa. Sirriitti barumsa isin kennaa jechuudha. Kana fakkaata abbaa biiftuurraa waan baay'ee barachuu dandeessu nayyuu miti jechuudha. Nama danda'ee ilmoo isaa waggaa meeqa guddifatee kunoo jedhee natti naanani galummoo kunoo jedhee natti assarakkabe nama akkasiitiin barumsa iyyuu isin ta'a kunoo. Inni nama birrii barbaadu osoo hin ta'in nama bakka jireenya kaayyoo qabu nama jireenya barbaadu waan ta'eef jechuudha. Ilmoo isaa guddifachaa qobaasaa jechuudha. Kana barumsa isin ta'a waan baay'ee nurraa barattu jechuudha. Rafti kunoo. Itti kolfitaa? Maali bifoota hin gaddisiistu? Haraka. Hin gaddisiistu? Oi! Bishaan ho'aatu hin xumne iddoo kana biifoo. Oi! Billaan irraa kutuunis. Dubbashi. Bageetaas. Kana fakkaata yeroon gana xaaxxalummoo walitti deebina. Angatitti nagaatti naa turaa isiniin jechuu barbaada. Yeroon gana xaaxxalummoo bishaan ho'iseen sirriitti irraa baasa ganaadha. Viidiyoon koo asirratti haa dhaabbatu booda immoo walitti deebina nagaatti turaa isiniin jedha. Kana fakkaata kunoo akkuma argitan kana kunoo beekoo bishaan kanas naqnu wal gargaarru godhis yookiin eesi bakka kan daffadhe maashinatti ishee eegi bishaan daffisee kana fakkaataa isiniin jechuu barbaada daawwattoota keenya giu argitanii lukkuudha jechuudha. Hinteessi. Kanaaf nagaatti turaa isin jaalannaa isin kabajnaa isiniin jenna. Turtii gaarii isiniif haa ta'u yeroon gana xaaxxalummoo walitti deebinaa nagaatti turaa hangasitti isinii galee nagaan like share comment subscribe gochuun dagatiin ashee.